Adeemsa jijjiirraa nootii birrii haaraa kana keessatti humni raawwachiistummaa caasaa mootummaa jabaa ta'uu nutti agarsiiseera kan jedhan ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qana'aa Yaadataati. Mootummaan humna raawwachiistummaa mootummaa waan kana karaa barbaadameen akka inni deemu gochuun humni raawwachiiftummaa mootummaa humni raawwachiistummaa caasaa nageenyaa yeroo irra gara yerootti kan guddataa dhufe ta'uu isaa ilaallee jirra. Lammaffaan adeemsa kana keessatti kan ilaalle uummanni keenya hirmaannaan uummata keenya bakka guddaa qaba. Kun qarshii jijjiiruudhaanis haa ta'u namoota seera alaa deeman jijjiirraa qarshii wajjin wal qabatee caasaa nageenyaa wajjin gargaaruu irrattis hirmaannaan uummata keenya bakka guddaa qaba ture jechuudha. Humnoonni jijjiiraman feene mootummaan kana hin raawwatu jedhaa turanii mootummaan hojii kana sadarkaa barbaadamu olitti raawwateeraa jedhan Dr. Qana'aan. Kanaan dura humnoonni tokko jijjiirama kana kan hin barbaanne mootummaan ofumaa murteesse malee waan kana raawwachiisuu hin danda'u humna hin qabu. Mootummaan dadhabeera kan jedhu olola akkasitti ture. Ololli kun soba ta'uusaa kan itti mirkaneessine jechuun hin danda'amu. Ittaansinee komaandii poostiidhaan amma kallattiin ittaanu hojiin baatii ittaanu keessatti hojjetamu hin ta'a. Kana keessa inni guddaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qabannee kaa'aa jirru. Keessumaa uummanni baadiyyaa qonnaan bulaan horsiiseen bulaan kun bal'inaan sochoofamee qarshii kana jijjiirrachuu kana bal'inaan akka inni raawwatuuf sirriitti irratti hojjetamuu qabaadha. Qaamolee nageenyaa hojiin kun akka milkaa'uuf hojjetaa turan galateeffatanii jiru. Ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shidee የጸጥታ ኃይሎቻችን በተለይ መከላከያ ሰራዊት qaamoleen nageenyaa keenya raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa dhaabbileen nageenyaa qaamoleen nageenyaa naannolee faanaa ta'uun jijjiirraan nootii birrii kun akka milkaa'uuf hojii guddaa hojjettaniif galatooma. Qaamoleen nageenyaa keenya dandeettii olaanaa akka qaban kan itti agarsiisanidha.